Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 hanga sa'aatii 7:00tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:30tti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:30 hanga sa'aatii 8:00tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7:30tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7175 irratti yookaan dambalii jiddu galeessaa 837 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8:30tti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti sinaa dhaqqabu ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenyaarraa keessatti qophiilee qabannee dhiyaanne wal duraa duubaan isin beeksisa. Qophii keenya har'aa beeksisuudhaan hanga xumuraa kan isin faana turu an Liiban Gadaatii. Sagantaa keenya har'aa keessattis qophiilee qindeeffanne amma akka taanuttan wal duraa duubaan isin beeksisa. Jalqaba irratti egaa oduutu caqasama. Akkuma oduun raawwatameen ibsa adda bilisummaa Oromoorraa kennameetu dubbifama. Gara xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo nama saba Oromoo keessaa dhalateetu muummee ministeeraa Itoophiyaa ta'e jechuun gaaffii uummata Oromootu deebii argate jechuu miti mata duree jedhu jalatti qophii qindaa'e gama keessaniin geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jechaa amma oduuttan isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an Ibsaa Gaaddisaatiin. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa eebila 3 bara 2018 waraana gabroonfattuu wayyaanee maqaa sakattaa jedhuun itti bobba'ee haleelee ajajaa kumaa Mahammad jedhamu kan keessatti argamu loltoota 50 ol ajjeese. Reefi gaachin uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa eebila 3 bara 2018 waraana goolessituu wayyaanee godina Booranaa Ona Borbor keessa maadheffate maqaa sakattaa jedhuun konkolaataa ooraalii lamaan itti bobba'ee gootummaan haleellaa irratti fudhateen loltoota diinaa konkolaataa tokko irra turan guutummaa guutuutti barbadeessuu ajaju waboo godina kibbaa beeksiseera. Waraanni gabroonfattuu wayyaanee maqaa sakattaa jedhuun waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatti bobba'e kun bakki itti haleelamee Borborii fi Waaccilee gidduu bakka Goobdoo jedhamutti. Loltoonni wayyaanee tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo kanaan ajjeefaman 50 ol akka ta'an kan hubachiise ajaji waboo zoonii kibbaa kun gariin isaanii madoo taasifamuu ifa godhee jira. Kanneen waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefaman keessaa ajajaan kumaa hooggana komaandi poostii Waaccilee ta'e Mahammad jedhamu tokko ta'uun mirkanaa'ee jira. Mootummaan wayyaanee qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuu fi sochii waraana bilisummaa Oromoo dhaabuu fi of booda deebisuuf ijibbaatatti jiraatus gonkumaa itti milkaa'uu kan hin dandeenyedha jedhe ajaji waboo zoonii kibbaa. Uummanni keenya kana hubatuun falmaa diina irratti godhu akka finiinsuu fi tumsaa fi deeggarsa waraana bilisummaa Oromoof godhus daraan akka jabeessuu fi babal'isuu hiree kanaan dhaamsa dabarsee jira. Poolisoonni federaalaa wayyaanee godina Gujii Bahaa Ona Shaakkisoo jiraattota naannichaa nama 4 ajjeesuun bishaanitti akka gatan dhagahame. Godina Gujii Bahaa Ona Shaakkisootti poolisoonni federaalaa ilmaan Oromoo 2 reebanii erga ajjeesanii booda bishaanitti gatan. Dassitaa Masfin, Abiyoot, Dheekkamaa, Faafii fi nam tokko kan maqaan isaa yeroof nu hin geenye kanneen ajjeefamanii bishaanitti gatamanidha. Reeffi nama tokko yoo argamu kan nama 3 ammoo haga yoonaatti akka hin argamne gabaasni nu gahe kun dabaluun addeessee jira.
shirri ergamtoonni wayyaanee oppidiyoon ilmaan oromoo biyya keeniyaa keessa jiran maqaa qabsoo bilisummaa oromoon ummata burjaajessaa jiran saaxilame. ergamtoonni wayyaanee qabsoo bilisummaa oromootti gufuu ta'uuf jecha maqaa diyaaspooraa naayiroobiitti da'oo godhachuun qabsaa'ota bilisummaa oromoof socho'an fakkaatanii shira dalagaa jiran saaxilamee jira. ergamtoonni wayyaanee diinaa muftiin bobbaafaman kunneen muudama abiyyiin wal qabsiisanii hawaasa naannichaa burjaajessuuf shiraa akka jiranis bira gahameera. ergamtoonni wayyaanee kunneen magaalaalee kanneen akka mooyaalee, isi'ooloo fi naayiroobii keessatti kanaan dura baqattoota oromoo biyyatti galchuuf socho'aa kan turan ta'uu maddi oduu sagalee bilisummaa oromoo gabaasanuuf ergeen addeessee jira. xayyib suleemaan, xayyib alii islii karaa lama diishii kan galchu abdii kibaaraa, Adam Huseenii fi kanneen biroo warroota shira kana xaxaa jiran keessatti argamu. ergamtoonni diinaa maqaan isaanii dhahaman kunneen waajjira UNHCR waliin kan hidhata qaban yommuu ta'u, dhimmi baqattoota oromoo akka fudhatama hin qabaanneefis shiraa akka jiran baruun danda'ameera. oduu xumuraatiin sabboontonni oromoo ona amuruu fi jaartee tarkaanfii waraanni bilisummaa oromoo ona jaardagaa jaartee magaalaa aliibootti fudhateetti gammaduun waraana bilisummaa oromoof rasaasa 150 gumaachan. akka maddii sagalee bilisummaa oromoo naannicharraa gabaasetti sabboontonni oromoo maandheelee adda addaa keessa jiran tarkaanfii waraanni bilisummaa oromoo godina bahaa wallaggaa bitootessa 26 bara 2018 lukkee diinaa irratti fudhateetti gammaduun gumaacha taasisaniin qeerroon ona amuruu maandhee qeerransa dibbee rasaasa 100 akkasumas ona jaartee irraa ammoo maandheen abbaa biyyaa rasaasa 50 qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon hoogganamuu tumsuuf gumaachanii jiran. humni addaa waraana bilisummaa oromoo bitootessa 26 bara 2018 godina horroo guduruu wallaggaa ona jaardagaa jaartee magaalaa aliibootti ergamaa diinaa hooggana kaabinoota wayyaanee onichaa ta'ee fi yakka ajjechaa barattoota oromoo irratti raawwataa ture daanyee mararaa ajjeesuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan hordofaa. dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo kan dhaga'aa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiiloo heerzii 11,800 fi 10 irratti isinii tamsa'aa jirudha. qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegales akkuma itti fufetti jira. kanatti aansuudhaan ibsa adda bilisummaa oromoo irraa laatamettan isin ceesisa, nu faana bu'aa. rakkoo siyaasaa Itiyoophiyaa furuu irratti ejjennaa ABO. adda bilisummaa oromoo rakkoo siyaasaa mootummaa Itiyoophiyaa waliin jiru nagaan xumuruuf ammayyuu qophii ta'uu beeksisaa. haasawaan ABO fi mootummaa Itiyoophiyaa jidduu bakka gareen sadaffaa jirutti fi haalduree tokko malee taasifamuuf tattaafatamaa ture karaa mootummaa Itiyoophiyaa fedhii dhabinnaarraa fashalaa bahe akka itti fufu mootummaa Itiyoophiyaa EPRDF'n durfamuuf waamicha isaa haaromsa. mootummaan wayyaanee EPRDF gama isaan kan irraa eegamu akka guutu gadi jabeesse hubachiisa. adda bilisummaa oromoo gaafii mirgaa uummata oromoo jaarraa tokkoo fi walakkaa lakkaawaa jiruu fi sirna gabrummaa irratti diriiree dararaa ulfaataa fi suukaneessaa irraan gahaa jiru irratti qabsaa'uu fi mirga hiree murteeffannaa isaa mirkaneessuuf dhaaba qabsoorra turee fi jiru ta'uun hundaaf ifaadha. rakkoon siyaasaa impaayera Itiyoophiyaa mariin furmaata akka argatuuf tattaafatni ABO'n taasisee baroota dheeraan lakkaa'ama. daandiin filatamaan kun mootummoota Itiyoophiyaa humnatti amanan biratti waan hin aadeeffatamneef garuu fudhatama hin arganne. ilaa fi ilaameen rakkoo furatuurra diina wal moggaasuun wal dhabamsiisuuf duula walirratti gaggeessuudha kan bittoonni filatan. ejjennoon dimokiraasiif farraa kunis rakkinni siyaasaa jiru akka hin furamne taasisuun dhalootaa dhalootatti dabarse kanneen mirga isaaniif falmatan wareegama ulfaataa baasise. aadaan boodatti hafaa walqixxummaa fi dimokiraasiitti amanuu dhabuu fi rakkoo jiruuf humni furmaata jedhanii fudhatuu hafee rakkoon jiru karaa nagaa furamuu danda'a abdiin jedhu bara 1991 uumamee ture. alasitti jaarmiyoonni siyaasaa mootummaa dargii moo'atan cunqursaa fi saaminsi ummatoota irraan maal akka geesse kan arganii fi hubatan irratti qabsaa'uudhaan mirga ummataa kabachiisuuf dargaggummaan kan bosona seenan ta'uun
ummatoota biratti abdii uumuuf sababa ta'e. ABO'nis gama isaatiin kanneen mirga ummata isaaniif falman mirga ummatoota kaaniis ni kabaju abdii jedhuun akkasumas furmaata waaraa argamsiisuuf qooda isaa gumaachuuf mootummaa coomsaa keessatti hirmaatuun ni yaadatama. Addi Bilisummaa Oromoo mootummaa coomsaa keessatti hirmaatuuf kan murteesse mirgi ummata Oromoo akka kabajamuuf malee bittoota haaressa waliin aangoo qooddatuun ummata Oromoo saamuu fi saamsisuuf hacuucuu fi hacuuchisuuf hin turre. Ejjennoon ABO kunis bittoota akeeka saaminsaa qaban mufachiise. Akeeka waliif faallaa kan ABO fi bittootaa wal faana deemuu hin dandeenye kanarraas Addi Bilisummaa Oromoo dhiibamee lolli ABO fi ummata Oromoo irratti labsamee bara 1992 mootummaa coomsaa keessaa baafame. Chaartara bahuu ABO'fis sababni haala diinaa fi farreen hin eegneen akeekni ABO ummata Oromoo biratti fudhatama argatuun isaan baaraksuurraa akkasumas hanga Addi Bilisummaa Oromoo jirutti ummata Oromoo akka fedhanitti bituu fi saamuun ulfaataa ta'uu hubaturraa ture. ABO'n chaartara keessaa lolli itti labsamee bahuun durattis ta'e erga baheen booda wayyaanee EPRDF'n wal lolaa jiraate. Addatti ammoo lolli bakkaa bakkatti bara chaartaraa adeemsifamaa ture. Chaartara keessaa bahuu ABO'tiin gara lola guutuutti tarkaanfachiifame. Lolli kunis ABO qofaa osoo hin taane guutummaa ummata Oromoo irratti labsame. Kunis ta'ee Addi Bilisummaa Oromoo furmaata nagaa argamsiisuu irratti hojjetuurraa boodatti hin deebine. Kanaafis ragaan yaalii rakkoo jiru mariin furuudhaaf haasaan araaraa Asmaraatti fulbaana 14 bara 1992 bakka mootummaan Eertiraa ambaasaaddaroonni UK, United Kingdom, German, Sweden fi United States of America jiranitti otuu ta'uuf deemuu sana hankaaksanii hagayya 3 bara 1992tti Naayiroobitti humna addaa erguudhaan jaatanii alii tandhuu nama bakka bu'aa ABO mootummaa coomsaa keessaa yeroo ajjeesan lammeessaa baruu kan gaafatamaa hariiroo ummataa yookaan public relation Adda Bilisummaa Oromoo ture baatima fulbaanaa 1992 ukkaamsanii hanga har'aa waan irraa beekamu hin jiru. Furmaata hunda hammataa barbaaduuf konferensii paartilee siyaasaa fi mormitoota hedduun qindaa'ee bara 1993 Paarisitti adeemsifame irratti hirmaatus hidhamuu bu'uureessitoota ABO keessaa tokko kan ta'anii fi wayita chaartaraa ministeera barumsaa akka turan Jaal Ibsaa Guutamaatiin fashale. Haasaan Kaartar Seentar guraandhala 7 hanga guraandhala 8 bara 1994 otoo deemaa jiru isaan immoo dhawaata kanatti bitootessa 1994 abbaa gadaa boruu guyyoo haasaa araaraa kan jedhuun afeeranii fedhiin isaanii ta'uu dinnaan ajjeesan. Akkasuma fulbaana 1994 obbo Daraaraa Kafanii beekamaa fi jaalatamaa dhiha Shawaa Ambootti mana isaanii keessatti ajjeesan. Bara 1994 hanga 1995 Congressional Task Force kan Congressman Harry Johnsoniin gaggeeffamuun kan tattaafatame. Haasaa Congressional Task Force guraandhala 6 hanga guraandhala 9 bara 1995 Washington DC'tti ta'uuf deemu halkan tokko hankaaksuun baha Harargee Onadadar ganda surree fi kiyyoo keessatti guraandhala 5 bara 1995 jumlaan gara nama 30 ajjeesanii hedduun madaawe. 1996 hanga 1997 Jarman magaalaa Boonitti ambaasaadara mootummaa Jarmanii ka turanii fi walgayii 1992 Asmaraa irraallee kan turan ambaasaadar Winkilmaan Adda Bilisummaa Oromoo fi mootummaa sadii booda mootummaan Itoophiyaa kan addaan kute. Bara 1999 hanga 2000 karaa mootummaa Norway kan haasaa fedhu fakkaachaa dhiyaate ABO'n fedhiisaa ibsatuu keessatti bosona Oromoo gubuu fi dhimma Finfinneen ummata Oromoo hiraarsuu eegale. Gama Lutheran World Federationidhaan Dr. Ismaa'eel Nookon bakka buufamanii mootummaa wayyaanee fi ABO akka mariisisan kanas milkeessuuf ambaasaadar Birhaanuu Dinqaa koree aanjessitootaa kan gamalachuu walitti fiduu irratti akka hojjetan kan murtaa'ee fi kaanis tattaafatni biroo akka fakkeenyaatti kaafamu. Bara 2006 eegalee karaa maanguddoota Oromoo nan haasa'a jechaa karaa biroo gaara suufiitti guraandhala bara 2007 ilmaan Oromoo fixe. Tattaaffilee kanneen hundarratti ABO'n qooda isaa kennullee karaa mootummaa Itoophiyaa fedhiin dhabamuurraa hundi fashalanii hin milkaa'in hafuun mootummaan wayyaanee mariif qophii akka hin ta'in agarsiisan.
mootummaan wayyaanee EPRDF haasaa nagaa irraa fagaatuudhaan gaafii ummatootaa addattammoo kan ummata Oromoo karaa humnaa furuuf yaaliin godhe hin milkoofne. Ummata Oromoo caalaatti tokkoomsuun mirga isaatiif akka falmatu taasise. Adda bilisummaa Oromoo lolaan dhabamsiisuuf lolli irratti labsanis caalaatti humneessuu fi ummataan akka hammatamu godhe malee hin dhabamsiisne. Wareegama adda bilisummaa Oromoo baasetti dabalee ummanni Oromoo akeeka abaa'oo akeeka isaa godhatuun falmaa diina irratti adeemse keessatti wareegamni baasee ulfaataadha. Kumootaan wareega lubbuu baaseera, qaamaan itti miidhameera, qabeenya isaa itti dhabeera. Lola waggaa dheeraa kana keessatti labsa adda addaa fi tarkaanfii hammeenyaa fi diinummaan guutame abaa'oo fi ummata Oromoo irratti fudhatamaa turee fi jiru keessattis qoodni OPDO hanga guyyaa har'aa dabalatee ol aanaa ta'uu ummanni Oromoo har'allee gaddaa fi gaabbiin ilaala. Qabsoo bilisummaa Oromoo sadarkaa olaanaan ga'u keessatti qoodni qeerroo bilisummaa boonsaa fi seena qabeessa. Qabsoon kun kiyya jedhee ofitti fudhatuun falmaa gaggeesseen mooraa diinaa raase. Hidda kolonummaa ummata Oromoo keessatti diriirfame ciruudhaan diina muddama seensise. Hundaan olitti ammoo akka qeerroo bilisummaatti ijaaramanii ummata ofiif qabsaa'uun ummatoota cunqurfamoon akka fakkeenyaatti fudhatame akka qeerrootti wal ijaaruun qabsoo isaanii finiinsuun jabina qabsoo bilisummaa Oromoo kan mul'isu ta'uutti dabalee falmaa mirga dimokiraasii Itoophiyaa boqonnaa haaraatti ceesise. Cunqursitoonni akka baranitti ummatoota of jalatti bulchuu kan hin dandeenye ta'uu mirkaneesse. Har'a mooraa EPRDF'n hoogganamu mootummaa Itoophiyaa keessatti jechoota jijjiirama, rakkinoota nagaan furuu, of haaromsuu, walitti haasa'uu jedhuu fi waan baay'een haasawamaa jiraatu hundi quba qaba. Kanaafis EPRDF muummicha ministeeraa haaraa filatuun labsamaa jira. Muummichi ministeeraa kunis rakkinoota Itoophiyaa keessaa furuuf carraan hedduu nu darbuu fi ammas carraan dhufuu haasaa isaa keessatti dhagahamee jira. Haa ta'u malee ammas taanaan sirna EPRDF waggaa 27 kana keessatti rakkoon uummata Oromoo hin furamne itti hammaate malee. Saaminsii fi cunqursaan irraa hin dhaabbanne. Furmaata amansiisaa argamsiisuuf hojjeturra sossobbii fi abdii hin guutamneen akeeka ofii guuttachuutu filatame. Kun ummata Oromoos ta'ee adda bilisummaa Oromoo biratti fudhatama hin qabu. Rakkoo siyaasaa impaayera Itoophiyaa hudhee qabeef furmaanni rakkoo jiru sodaan alatti ifatti irratti mari'atuu fi lola labsame kaasuun gaafii ummata Oromoof guduunfaa itti gochuun mootummaa Itoophiyaa irraa kan eegamu ta'uu adda bilisummaa Oromoo gadi jabeessee hubachiisa. Kana hubatuun ABO'n rakkoo siyaasaa jiru nagaan xumuruuf ammayyuu qophii ta'uu beeksisaa. Haasawaan adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduu bakka gareen sadaffaa jirutti fi haalduree tokko malee taasifamuuf tattaafatamaa ture karaa mootummaa Itoophiyaa fedhii dhabinnaarraa fashalaa ba'ee akka itti fufu mootummaa Itoophiyaa EPRDF'n durfamuuf waamicha isaa haaromsa. Mootummaan wayyaanee EPRDF gama isaan kan irraa eegamu akka guutu gadi jabeessee hubachiisa. Deeggartoonni mootummaa kanaa walumaagala mootummoonni addunyaa fi hawaasni idil addunyaa rakkinni kun akka furamu qooda isaanii hanga ammaa irraa hanqate akka bahatanis ABO'n gadi jabeessee waamicha godhaaf. Gadaan gadaa xumura gabrummaati. Injifannoo ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo Ebla 4 bara 2018. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Amma qophii keenya isa maayirra geenyerra. Qophiin keenya inni maayii kunis kan irratti xiyyeeffatu haala yeroo irratti jechuun filatamuu muummee ministeera Itoophiyaa haaraa Dr. Abiy Ahmed kan ilaalchisuun nama saba Oromoo keessaa dhalateetu muummee ministeeraa Itoophiyaa ta'e jechuun gaaffii uummata Oromootu deebii argate jechuu miti kan jedhu jalatti qophii qindaa'e ta'a. Akka taanutti isinii dhiyaata nu faana bu'aa. Nama saba Oromoo keessaa dhalateetu muummee ministeeraa Itoophiyaa ta'e jechuun gaaffii uummata Oromootu deebii argate jechuu miti. Dhibbana kan miidiyaalee adda addaa fi miidiyaa hawaasaa irratti dhimma guddaa ta'ee hafarfamaa jiru muudamuu muummicha ministeera Itoophiyaati. Paarlaamaan wayyaanee
ebla 2 bara 2018 walga'ii gaggeeffateen Dr. Abiy Ahmediin mataa ministeera biyyattii godhee muudee jira. Namni kun yeroodhuma dhihoo kana dura taa'aa Addawaawii akkasumas dura taa'aa OPDO ta'ee filatamuun isaa ni yaadatama. Akeeka siyaasaaf seenaa dhaloota OPDO gara boodaatti deebinee yoo ilaalle dhaaba jalqaba booji'amtootaa fi hidhamtoota waraanaa to'annaa TPLF jala turan irraa alagaadhaan ijaaramte ta'uun dhugaa hin haalamnedha. Akeeka siyaasaa dhaabni kun ijaaramteefis fedhii siyaasaa fi dantaa dinagdee TPLF wayyaanee Oromiyaa keessatti akka guutamuuf malee rakkoo saba Oromoof furmaata barbaaduuf hin turre. Akeeka ijaaramteef kana galmaan ga'uuf OPDO'n waggoota 26 dabran olaantummaa TPLF ummata Oromoo fi Oromiyaa irratti feetee qabeenya Oromoof Oromiyaa saamsisaa, ummata Oromoo mirga abbaa biyyummaa bilisummaaf dimookiraasiif qabsaa'u ajjeesaa fi ajjeesisaa, hiisisaa fi biyyaa baqachiisaa yoo nageesse. Kanaaf dhaaba Dr. Abiy amma mataatti ta'ee jiru OPDO'n ummata Oromoo biratti takkaa akka dhaaba walabaa fi ummata Oromoo bakka buututti ilaalamtee fudhatama argatteen beektu gara fuulduraattis hin argattu. Haa ta'u hoogganni dhaaba OPDO waggaa tokko as haaraa as ba'e tooftaa dur OPDO'n ittiin deemtu jijjiiruun miidhaa ummata Oromoo irra gahaa turee fi jiru hariiroo eenyummaa Oromoo fi eenyummaa Itoophiyaa jidduu jiru kan ilaaluu fi kan kana fakkaatan irratti akka haaraatti seenessuu akka jalqabanis waanuma dhaga'amaa jirudha. Kana malees jechoota qabsoo afaan sabboontootaa fi qabsaa'ota Oromoo irraa bara dheeraaf dhaga'amaa tureef jiru hatanii dubbachuun aantummaa uummata Oromoof kan qabu fakkaatee mul'achuuf ijibbaataa akka jiru eenyuun jalaayyuu dhokataa miti. OPDO'n afaaniin akkas jettee akka waan aantummaa uummataa qabdutti haa lallabdu malee dhiibbaa TPLF wayyaanee irraa bilisa jedhanii yaaduun gowwummaadha. Kaayyoo fi imaammattoota diinni inni kaa saba Oromoo TPLF hordofu har'allee waliin qooddachaa kan jirtudha. Sirnaa fi caasaa wayyaanoti Tigraay wixinanii fi diriirsan keessatti socho'aa fi hojjetaatii kan jirtu. Falaasama fi ilaalcha yookiin aayidiyooloojii sirna paartii tokkichaa gajjabeessuu fi humnoota yaada biraa qaban diina jedhee moggaasuu kan hoogganooti TPLF ummata Oromoo fi sabaa fi sablammoota impaayiritti ittiin gaadi'anii bulchaa turanii fi jiran dimokiraasii warraaqaa fi mootummaa misoomaa jedhu hoogganni OPDO haaraa jedhamus ittiin masakamaa jira. Muummeen ministeeraa haaraan Dr. Abiy Ahmedis kanuma hojiirra oolchuuf waadaa seene malee haaraatti waan diriirsee hordofu hin qabu. Kanaafi kan nuti gubbaarratti dhalataan Oromoo tokko muummee ministeeraa Itoophiyaa ta'uunsaa rakkoo siyaasaa dinagdeef hawaasummaa impaayiritti keessaa'u gaaffii poolitikaa ummata Oromoo kan baroota dheeraaf deebii dhabee jiru deebisuu hin danda'u kan jenneef. Muummicha ministeeraa Itoophiyaa ta'ee kan muudame Dr. Abiyyis ta'e dhaabisaa OPDO'n osoo magartuu jijjiirraa barbaadan ta'anii takaallaa caasaa Addawaawiin xaxamee jiru kan TPLF olaantummaa irratti qabu keessatti jijjiirama fiduu danda'u jedhamee hin yaadamu. Haala caasaalee mootummaa furtuu ta'an kan akka ittisa biyyaaf caasaa tika biyyaa keessaa fi ala qondaalota TPLF'n dhuunfatamanii jiran keessatti Dr. Abiy jijjiirraa hundee fida jedhanii eeguun of gowwomsuun alatti hiikaa biraan qabu. Hunda caalaa immoo kan nama dhibu yeroo jalqabaaf muummeen ministeeraa Itoophiyaa saba Oromoo keessaa filame jedhamee wayita himamaa jiru kanatti Dr. Abiy Ahmed haasaasaa keessatti waa'ee mirga hiree ofii murteeffannaa sabaaf sablammootaa homaa tokkollee osoo hin jedhiin dabruusaati. Dr. Abiy Ahmed eenyummaa sabaaf sablammootaa moggaatti dhiisee eenyummaa Itoophiyaa gajjabeessee lallabe. Imaammata uummata Oromoo fi uummattoota cunqurfamoo biroof qabu wanna dubbate hin qabu. Mormitoota qabsoo hidhannootti jiranii fi biyyoota alaa jiran wajjiin haasaa nagaa jalqabuuf karoora akka hin qabne haasaasaarraa ni hubatama. Waa'ee hidhamtoota siyaasaa Oromoo fi saboota biroo kumoota kudhanootaan lakkaa'aman mana hidhaa jiranii waan jedhen qabu. Waa'ee dimookiraasii haqaa fi mirgoota dhala namaa duruu lallaban jechoota mimmiidhagoon cululuqsee haasa'uun sossobbaaf yoo ta'e malee hojiitti hiikama jedhanii amantaa yookiin abdii qabaachuun osoo hin rafiin abjootuudha. Dhaabi OPDO EPRD yeroo garaagaraatti ummataaf waan waadaan seeniin hin qaban. Garuu waan dubbatan sana tokkollee hojiin hiikanii hin mul'ifne.
Kanaaf nama saba Oromoo keessaa dhalateetu muummee ministeeraa ta'e jechuun gaaffii uummata Oromootu deebii argate yookiin argata jechuu miti kan jenneef. EPRDFin amma jiru EPRDF durumaan turedha. Addawaawiin jijjiirameera kan jedhamu yoo gaaffiin uummattoota biyyatti addatti ammoo kan uummata Oromoo deebii sirna argatee fi jijjiiramni qabatamaan lafarratti mul'ate qofa. Namni Oromoo tokko murtiilee fi imaammatoota OPDO Addawaawii hojiirra oolchuuf muummee ministeeraa ta'ee muudame jechuun akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo fiixa ba'e jechuu akka hin taanes gadi fageenyaan hubatamuu feesisa. Walumaa galatti hanga bilisummaan uummata Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomutti qabsoon bilisummaa Oromoo itti fufa malee wanni of booda deebisu tokkollee hin jiraatu. Olaantummaa gabroonfattootaa jabeessuun sirna isaanii qabsoo Oromoon addatti ammoo qabsoo dargaggoonni qeerroon bilisummaa Oromoo taasisaniin qarqara kufaatii ga'e dandamachiisuuf shirri maqaa Oromoon gaggeeffamu kamuu irree qabsaa'ota Oromootiin honga. Kanaaf ammoo shakkiin tokkollee hin jiraatu.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolabamee jira. Kanneen jalqabaa hanga xumuraa sagantaa keenya nu hordofaa turtaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jenna. Sagantaa taanuun walitti deebina. Hangasittuu nagaaf fayyaa keessan nuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.